dura pente ortodoksi. Pente dami. Musliman ture, Musliman akrarin ture, Musliman ture. Okay, mashallah. I like sirra dise usan. Akkanu man barbada ya gofta qiyya alhamdulillah. Nama garte ex muslimin afi dagalanni sifato. Alhamdulillah. Musliman ture macaafa qulqulluuste karaa feeteen quraana Ambassa. Amen. An kanan jalan. Si guddifadha. Wallahi si guddifadha. Thank you so much, Professor. Wow. Wallahi gooftaa kiyya waaqayyoo kiyya gartee kan hin duune kan jiraataa bara kan namni rokkunne dhajjeef dhiiran taane dubartiin taane galanni siifaa ta'u. Siyaasa keessa deebii Lala, amana wallahi. Personally, politically, Naan jaalladha. Hold on. Siyaasa amantaan geggeessinii. Waa'ee Islaam. Okay, akraari jechuun nama jabaa fixaanii ashabbaadii Islaama keessa ture naan jettee wayi nani jedhe. Wayaati Islaama turte wayin siin jedhe. Wayin jedheen. Gammadi. Lakka yaada keedatti nagarsiifati. Gammadi kija. Jecha takkattiin fayyadamee. Yaa gammadi. Jecha takkattiin fayyadamee dhaabadhu haasa'e. Gaafii kana eenyutu afaan ofiitiin dubbata. Ani Islaama turte jedhee si gaafadhe. Sin gaafanne. Ofii Islaama turte. Islaama ajaa'ibaa turte. Gaafii shan si gaafadhu. Shantama na gaafachuu dandeetta. Shan qofaan si gaafadha. Please. Kan gaafachuun dura mata duree jalqabne kanaa dubbannu. Siifin kana wallahi siifin kana ni fufta. Please tanaan si gaafadha. Kanaan si gaafadha laala si gaafadheetiin please. Mata duree jalqabne kana irraa. Maqaa gooftaatiin si gaafadha ta'e. Maqaa gooftaatiin si gaafadha. No. Maqaa gooftaatiin si gaafadha. Waan Islaama turteef no sirraa baruun fadhe. Please akka ati Islaama turtumaan sirraa agartee waan kana mirkaneeffachuu barbaade. Waa shan qofaan si gaafadha. Naa lakkaayi. Naa kan itti acarraa. Dura waan irratti haasaa jiru kana ni haasuun gar tokkoon dhaynu. Deekuma lamattiin si gaafadha. Maal na gaafatame ani gaafii koo wel ani gaafii si gaafasimachuudhaaf qophaadha garuu gaafii kana gaafachuun keetiin duratti jalqaba irratti waan agarsiisu jiraafi waan jedhe please deeqaan kana si gaafadha waa'uma islaama irraa kan si gaafadha dhugoomfachuudhaaf nama tokko ammaan gartee ani doktora yoo jedhe mirkaneessu doktora jetteetu himachuu keetiin ID ta'e arkuun barbaada hospitaalatti dalayduu waan gartee doktora akkamii namni waan akkasii amana malee jecha afaaniitiin miti hojiidhaan waan si jedhe islaama waan turteef islaama akraarii turteef gaafii shaniin si gaafadha please amma mitika turte taphataa kubbaatiin ture yoo jedhe namni kubbaa tam taphattee nama jedha siin gaafadha daqiiqaan kana maaf fixana jala let me ask you situ na jala fixaa jira ka siin gaafadha daqiiqaa lama naa kan gartee gammadi akkas gootee kaa na baasuudhaaf waan simbaas wallahi simbaas waan si kana moodeetaraan si kana qo simbaas amma moodeetaraan si kana qo kuno moodeetara si kanneen jira wallahi moodeetara si kanneen jira simbaas wata kasi waas waan hin danda'u kara feete waan ni moodeetara si kanneen jira gaafii tokkoffaan si gaafadha nan gaafatin anatu si gaafadha gaafii jalqabate dhiyeessee abooni kiristaanaan ture siin hin jenne ani kiristaanaan ture siin hin jenne please siin gaafadha taa'e ka gammadiif uummata irratti ati na gaafateetiin dura bar gaafii ati kaaftee jette irratti adda baasee gaafan siif aboo ani ofiif kana dabarse priority kana dursu kana eega dhufte maaf sodaadha maana sodaattoo gaafii si gaafachuu ምንም አንዳች የሚፈራ ነገር የለ ኦኬ ኤገ ሶዳነ ዋን ተከ ሶዳነ ኤገና ሶዳነ ሲን ጋፈዳ ዋን መሸን ሲ ጋፈዳ ደቂቃ ተከ ከሰቲን ሲ ጋፈዳ ዋን ሸነጋፈቹ ከቲ ደቂቃ ተከ ከሰቲን ሲ ጋፈዳ አሳዮን ፌኔ ደሙ ደንደሰ ደም በቃ ደሙ ደንደሰ ወጣ ከጂባ ከቲዮ ማድረ ኤስ አታጎታሪ ማድረ ኤስ ጀባዶ ከጂባ ጴንጤ ድሩኒ በይና ድሩ እስላም ጀባን ቱሬን አንጀር ፌንስ አልፈቶ ዲራታ እና ባድሬ ካፍቴራ ወንጌል ከቲ ሲወዲና ሳኒ እንሶዳን አቦኒ ሃሶ እንዲን ነበር ደቂቃ ተከና ከነሲ ደቂቃ ተከቲን ጋፊሽን ሲጋፈዳ ደቂቃን ዱመተ ናንጆ እሺ ጋፈ ሲገሩ ወደ ሲንጋፈ ጋፊና ጋፈ ከነን ሲዴ ቢሱ ጋሩ ለኢላ ዋቤኪ ነጋፈ ዲሮ ነጋፈቱ ጋፊ ነጋፈ ተካየተ ካቴ ኢንካየነ አፍቲ የልቀበሰን ጋሃሶፍ ነቦደ ሲቤስ ኦኬ ሲጋፈዳ እስላሙማ ኬሳ ዮምባቴ akkanatti gaafii shanan aboo daqiiqaa kan itti fayyadamuudhaaf islaamummaa keessaa yoon baate gaafii shanan tokko na gaafadhu lafa kaayadhu sun jedhe maal jennaani takka takkatti si gaafadha deebise abbaa gammadii sodaa dhaggeeffadhaa jiran islaam ani kiristaanaan ture jedhee mana peentee dhaqeessa ayyee dhiira taatu deebise ayyee islaamummaa keessaa yoon baate gammadii yoon baate bara 2000
kuma lamaa fi tokkotti. bara kuma lamaa fi tokko afaan arabaa barreessuu fi barreessuus ni dubbista quraanoo xumurte quraana hin xumurre afaan arabaa hin barreessus hin dubbisus. maatak islaama yeellam Ana arabaa miti waan ta'eef. ayye uma islaamaan ture an jette madarasaa islaamaa baratte Madrasaa islaamaa barattee mm. baradheera. Madrasaa kami warra dur qe'ee keessa barsiisuu irraa baradhe malee madrasaa deemee miti darasaa ta'ee baradheera qe'ee keessa. Garuu deemee. amman beeku gaafii duraatti qabootaa dhageessanii jedha hin beeku hin dubbisus naan jedhe okay quraana aliifin nan beeka bar dubbisan jenna dubbisa caccabaa namni dubbisu kana waan dubbifne fan jedhe malee dubbisa kanuma gonkuman beeku. Na dhaggeeffadhu ka islaama jabaan ture naan jechuun jirtu ofuma maa kijibda kijiba okay faaf jettee maali okay islaamummaa bar waan hin guunnedha guuttee waan xumurtuu miti kanaaf. okay akkasii miti quraana yoo nasii baase ni dubbista afaan arabaa eeka maali afaan arabaa dhengadda baatee bar islaamummaa keessa jajjaba ana arabaa miti dubbistaa hin jedhe ati arabaa hin jenne anis arabaa miti afaan ingiliffaa fi afaan oromoo afaan amaariffaa ati faranjii miti dhengadda baratte afaan ingiliffaatiisi islaamni namni islaamaa keessa dhengadda baatee wayyaa qaba waan ta'eef Awurooppaan xiqqoo wayyaa qabdi waan yoo faranjii dhengadda baratte islaamummaa mata digdamii maal keessa turte lakki kijiba gartanii jedha kijiba tafsiiroo okay hold on tafsiiroo quraana hiikoo isaa baratte eenyurra baratte tafsiira maal gochuufan baradha bakka kijiba bas gara kan jana kijibtu beekte gaafii nan irratti caqaseen seenuu fedhe gaafii amma booda kana gaafatamaa ture Mongeela keessatti nama ajjeesuun hin eeyyamama faana jechaadha jechuun namni tokko obboleessa kee yoo ajjeese maal goota isa jedhu irrattan seene. Eewa ajjechaan Mongeelarra jirti moo hin jirtu waaqayyoon ajajee moo hin ajajneedha kanoo. Macaafni qulqulluun bakka lamatti qoodama kakuu muufaa fi kakuu haaraadha. Wangeela gaafa jennu garuu kakuu haaraadha. Wangeelli kakuu haaraadha injiilidha. Isa waa'ee kakuu haaraa kana keessatti gaafa ilaallu kakuu haaraa keessatti nama ajjeesuun eeyyamamaa miti. Kakuu muufaa keessatti kakuu muufaa keessatti akka seera Museetti ilaaluun ammoo hin danda'ama. No, ni jira mon jiro ilaaluun barbaane walii galla jira mon jiro ajjechaan. Namni tokko yoo nama ajjeesee jedhee gatii ajjeesisan argachuu qaba inni jira. Ajaja sana eenyutu baase seerri Museedhaa san seera Waaqayyooti moo seera namaati? Seerri Musee suni seera Waaqayyooti malee. Okay. Seerri Museedhaaf kenname seera Waaqayyooti moo seera Waaqayyooti miti? Seera Waaqayyootan jedhe. Okay. Waaqayyoon kakuu moofaatiif kakuu haaraa waaqayyoo garagaraati moo waaqayyooma tokko? Waaqayyo tokkocha. Tokkicha san waaqayyoo kami? Okay. Laayinii ati na barbaaddu keessa siif hin deemu garuu. Moosi waan si gaafadhe laayinii kiyya keessa hin deemin. Gaafii yoo nu gaafatte laayinii kee jala hin deemu waan na gaafatte naaf deebisa. Ani bishaan roobaa miti booyyee ati baafte keessa kan na deemu. Garuu ammoo gaafii. Okay waan si jedhu hayyee okay salpha. Wangeela matsaafa kan jedhamu guutuu kanaan matsaafaa mi? Kan matsaafni qulqulluun guutuu isa qabdeettu kana. Ati dura peenteem ortodoksii? Peenteedhaa mi? Musliiman ture, musliima akraariin ture, musliiman ture. Okay, maashaallah, ayillahi sirraa dhiisee osan akkanumaan barbaada yaa gooftaa qiyya alhamdulillah. Nama gartee ex muslimiinaa fi dagalanni siif haa ta'u. Alhamdulillah. Musliiman ture macaafa qulqulluus ta'e karaa feeteen quraana Amen. An kanaan jaaladha. Si guddifadha. Wallahi si guddifadha. Thank you so much, Professor.